Maaliif wal gargaartee qunceen arbahiti akkuma jedhamu humni nama kuma digdamaa kun yoo walitti dabalame ka danda'u taabtaabii ka qabu leencaan ka dhabe abaaboodhaa fi sheer koppii yoo wal gargaarre hamilee obboleessa keenya kanaallee hamilee akka obbolummaa oromummaatitti illee mataa keenya ol nu qabu wahii goonee deemuu dandeenya. Dhugamatti ammoo mucayyoo sana osoo ana taate Mubaarak Daffaarinaa cisna mucaayataa waan jedhaniif Mubaarak waan Daffaari ta'e malee osoo ana taate waliin hin taphadhu dhugamatti jecha. Ulfaatina mucattii irraa ka'ee Mubaarak Daffaari waan ta'eef ana osoo taateettuu ni yaadu garuu isin abdateetu buleewwan keenya kana Oromoo abdateeti. Oromoon ammoo akka isa saalfachiisne abdii qaba. Waliin dhaabadhaa jabeessaa dhugaa rabbii hamilee eegaa fi waan kana dura nun beeyneef nuti hin beeyne injifatamuun guyyaa har'aa kana akka nun seenne isinin jedha galatooma. Seeri addaani mul'ina seeri gochuun addaani mul'ina. Yaa biraa warri biraa. Yaada warri qabdan. Ijoollee keessanuu warri modeetaroonni Mubaarak akka carraan lolitti aaree bilook wal qoruu danda'a waan ta'eef hunda keessan modeetarri isinirraa ka'eera tapha booda isinii deebi'a. Hundumti keessan kuma kuran galcha miliyoona takka qofa nu hafe kuma kuran galcha. Miliyoona kuran galuu qaba taaptaabiin. Namni biraa namni seenuu hin jira ka yaada qabu. Maami sagaleen. Yaa sagaleen geen jira. Seeri saddeet jirtu kan ittidha. Seeri mul'ina. Nama rafee nama irraanfatee nama mootiin usumatiin gara jedhu tattaa'u jiru yoo jiraate. Umar bakka wal galchina nama. Hunduu yaada kennatu gaariidha keessummaadha waan taaneef. Teknik kaampaanii. Teknik kaampaanii lefi teknik kaampaanii. Halo Idris. Wayye. Salam no? Afaan isaan beeku. Ante xaawulaaras. Asli. Sinti amballaa azzagaajje. Keet nabbare jedhee. Sinti amballaa azzagaajtaan. والله قمت أسترى لك قمدو سنت داري اسك سنت أم بثانو يا زجاجة لا قدنياك لا مبارك لا قدنياك سنت أم بثات فلجان مبارك أولا صوت ثلاثة حمشتيو ثلاثة صوت تكبير اللم صوت بزاي هنم ودنو Walli wal qabatanii bichaalatti malee irratti hin kennu. هنم صوت ناصر سبحان الله ناصر عبيد سبحان الله ركوز لا مسلك بنا قبل ما بتينو عام ربيجي مدرس جايز उनकी केसन ताप गोरा कोपलिंग की गोरा शेर वाली गोरा बहुत उनकी केसन दकीका कुरासा निको मत होवे सलाम वालेकुम उस्ताद दकीका कुरासा निको मत Bagana gyaannu ejjan galatoomaa hunda isinu. Laan jaran waan takkaatu jiramee guuta kana hawsaa. Giiftiin hundinuu hiikama ta'uu fi qabdi. Waan kana waan ajaa'ibaatii fi waan hin laaloo dhufa keessaa ispiiritii chaalenjiin giiftii fi dabalti moosii kan dabaltu waan jiru. Giiftiin ispiiritii chaalenjii irratti hannamtu. Ka dabaltuu fi tan daballi silaa amma dura haasa'uu qabna ture haa taatu warri bitatan baga bitattanii wanni isin godhuu qabdan akkuma reefuu asliin je'ee geema taraa duraarratti giiftaroonni warri amma kennaa jirtan dhaabaa please haa ifbooda aanuu qabdan geema taraa duraarratti. Geema taraa duraa if eeggachaa haa yaanu. Geemni geema best of 3 dhaa miti. Best of 3 dhaa miti geemni. best of 3 dha. Best of 3 eeggate haala kana haa goonu. Geema taraa dura irratti haa qabbanuunu. Geema taraa lamada irratti haa qabbanuunu. Geema taraa sadaffaa irratti paawaraan haa yaanu. Lama wal jala taphatama lama
Tapha tokko moonaan Kataraa duraa yoo nuti moone namittiin beekilaaftuun seen asli namittiin lachuu akka jaraatti moonaa isinitti fakkaatinaa jiran. Walaa namitti namitti Lubbu takkaa fi yoo wal mo'attan kan sadaffaati hafe jechuu fadheeti. yaa. Kanaafuu giftanii bakka sadiitti adda hin deemu. Wanna tanaas beekaa mo'amuunis ni jirti mo'amuunis ni jirti haa beeknu. Tokko wanni. Ustaaz yeroo takkitti beeksisa wayii qaba. Dubartaadha. Kumaa si boodee jedhanii kumaa tiktokii kanarratti akkaawuntiin duraa narraa dhaabate jedha. Akkaawuntii amma haarawaan dhufee daddabaa kuma takka naa galchaa jedha. Kumaa 10 jedha. Daqiiqaa 10 irratti barreessaa kuma takka galchaa. Ahir Kuma 10. Kun irra faayaaf gaa kuma 10. Kuma kami kuma kuma jedha kuma tokko galchaani kuma hundi keessa jechaadha. Kuma mee isa bira jira abaaboo darbu. Abaaboo darbu.